እስኪ አንዴ ብቻ ተነስና በዚህ እሳት ውስጥ ለ5 ደቂቃ ብቻ እጅህን አቆይ። እሺ ለ2 ደቂቃ ብቻ አቆይ። እሺ ለ1 ደቂቃ ብቻ እጅህን እዛ ውስጥ አቆይ። አንተ ግን ለ1 ደቂቃ በዚህ እሳት ውስጥ እጅህን ማቆየት አቃተህ። ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያላመነ ሰው በዚህ እሳት ውስጥ ለዘላለም ይቃጠላል። ሄሎ ና ወደኔ ና፣ ሞኝ አትሁን። ና ሀብት ከፈለክ ሀብትን እሰጥሃለሁ፣ ዝና ከፈለክም ዝና እሰጥሃለሁ። አንተ ብቻ ና ወደኔ፣ ሞኝ አትሁን። ና ሰላም ላንተ ይሁን። ሰይጣን ዓለማዊ ውበት ባንተ ፊት በመያዝ አንተን እንዳያታለለ በዚህ ምድር ላይ እስከ ኖርክ ድረስ ሀብትና ዝና ማግኘት ትችላለህ። ግን ዛሬ የምታገኙ ሀብትና ዝና ነገ ይጠፋል። ሰይጣን የሚሰጣችሁ ሀብትና ዝና በዚህ ምድር ላይ እስካለ ድረስ ነው። ከዚህ ምድር ስትወጣ ግን ከሀብቱና ከዝናው ጋር ወደ ሲኦል ትወርዳለህ። ስለዚህ ለሀብትና ለዝና ሲል እግዚአብሔርን የካደ ሁሉ ወደ ገሃነም ይጣላል። የክርስቲያኖች ውበት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የክርስቲያኖች ዝና ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሁሉም ይበልጣል፣ ከሁሉም በላይ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው ሰው ሀብታም ነው። ቆይ እስኪ ከእግዚአብሔር ቤት ምን ጎሎ ነው? ሁሉም ሙሉ እኮ ነው። እግዚአብሔር ያለው ሰው ዛሬ ታይቶ ነገ የሚጠፋ ሀብት ሳይሆን የዘላለም ሀብት አለው። ይሄንን በትክክል ማወቅ ያስፈልጋል። አንተ ሰይጣን የዓለምን ውበት በፊቴ በመያዝ እኔን ሊያታልለኝ አትችልም። አንተ የምትሰጠኝ ዝናና አንተ የምትሰጠኝ ሀብት ገደል ይግባ። የሁል ጊዜ ምርጫዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ቀልቀለዋኑና ጅራታ ከንታቴ ሰገሌቴ ቆፋን አዱኛ ከኑምቴ አንጎፋ ቁምባዴ ሂንመረሲፈኔ ዱቡኪ ቶኪቻ ሲገናፌኔ jalqabawaanunda jiraata kan taate sagalee kee qofaan addunyaa kan uumte angoofaa qumbaatee hin mararsiifanne lubbuu kee tokkichaa si kan naafenne. sirbi cubbuudha jettee hin sodaatin. Sirbi cubbuu miti, sirriitti itti cabsiitii sirbi.
Mee waan hundumaaf iyyuu ofirra gadi taa'i, waan tokko duwwaan siif dhaama jedhee tanan. Yaa mucaa isa warra dhiiga Kiristoositiin bitaman keessaa nama tokko taate, maaliifin sirbite? Maaliifin uumaa dhiisteetiin uumama faarsite? Sirbuun cubbuu miti jedheetuman sirba. Uumaa dhiisaniitiin uumama faarsuun cubbuu miti jechuu keetiire? Eeyyeen cubbuu miti natti fakkaata. Akkamittis sitti fakkaata? Uumama faarsuunii fi waaqa tolfamaa waaqessuun maaltu adda baaseme? Mee garaagarummaa isaan gidduu jiru naaf ibsi. Garaagarummaa gidduu isaanii jiru hin beektu jechuudha. Mee waan hundumaaf iyyuu hubadhuutii sirrittis na caqasi. Uumama faarsuu jechuunii fi waaqa tolfamaa waaqessuu jechuun wanti isaan garaagarummaa qabaatan hin jiru. Uumama faarsuu jechuun waaqa tolfamaa waaqessuu jechuudha. Namni waaqa tolfamaa waaqessu immoo mootummaa Waaqayyoo keessaa akka qooda hin qabne ati iyyuu ni beekta. Kanaafiyyuu sirbuu jechuun uumama faarsuu jechuudha. Uumama faarsuu jechuun immoo waaqa tolfamaa waaqessuu jechuudha. Kanaafiyyuu guutumaan guututti sirbi cubbuudha. Laal mucaan nana hubadhu, barichi baay'ee bara hamtuudha. Kiristaanni durii mana sirbi sirbamuu ilaalatti irraa goree ilaalatti irraa baqata. Kiristaanni ammaa garuu sirumayyuu keessa baheetiin sirba xiinxaluu jalqabeetiin jira. Dhaloonni si'anaa baay'ee addaggee ta'eetiin jira. Dhaloonni si'anaa baay'ee Waaqayyoon tuffateetiin jira. Waaqayyoon sodaachuu qaata dhiise. Sirumayyuu keessa ba'aniitiin afaan guuttataniitiin addabaabayii gubbaa irratti, pabliikii gubbaa irratti, miidiyaa gubbaa irratti as ba'anii sirbi cubbuu miti jechuu jalqabanii. Dhaloonni manca'eetiin jira. Dhaloonni gaafa faarfannaan gadi dhiifamu quba itti raasa. Garuu gaafa sirbi gadi dhiifamu garuu harka walitti reeba. Kan nama ajaa'ibu immoo gaafa sirbi gad dhiifamu kan dursa daddafeetiin naqee saanduqa yaadaa keessatti jabaadhu qaxxallee kiyya waan gaarii hojjechaatiin jirta jajjabaadhu jedhee kan jajjabeessu garuu immoo kiristaana maqaadhaaf nama ajaa'iba waa'een dhaloota kana. Kinoo ani garuu siif hin dhaama. Kinoo ani si qofaan miti hunduma keessaniif iyyuu nan dhaaba. Dhuguman siin jedha, addaggoota warra akkasii kanarraa fagaadhaa. Warra sirbuun cubbuu miti jedhee isinitti usuusu, isinittis dubbatu, isinittis mormu. Isaan kun dhaloota habaarramoodha. Dhaloota sammuun isaanii fayyuu hin dandeenyedha. Gonkumayyuu dhaloota akkasii kanarraa fagaadhaa. Karaa isaan darbanirra hin darbina. Gonkumayyuu wajjin minaanumallee hin nyaatina. Sababbiin isaa ammoo raanni harree faana oolte dhiitichoo barti jedhamee akkuma mammaakamu. Innis fudhateetiin gara ayyallaa ofii bu'eetti sissi fudhatee waan buufiyyuu kanaafiyyuu irraa fagaadhu. Yoo dandeesse gorsiitii deebisi, yoo dide garuu haa dhaquu itti dhiisi. Ati wajjin dhaquurra innumtillee ofii deemee ati biraa afuu sii wayya. Inni Kiristoos duraan dursee dubbates kinoo raawwatamaatiin jira. Yeroo ani deebi'ee dhufutti nama tokko argadhaa laata jedhe. Dhuguma amma saatii kanatti utuu dhufe eenyuun argachuu danda'ame? Waan hundumaaf iyyuu sirba jechuun uumama faarsuu jechuudha. Uumama faarsuu jechuun immoo waaqa tolfamaa waaqessuu jechuudha. Namni waaqa tolfamaa waaqessu mootummaa Waaqayyoo keessaa qooda hin qabu jechuudha. Kanaaf iyyuu gonkumayyuu lammata itti deebitee hin sirbin. Gonkumayyuus sirba hin dhaggeeffatin. Kan kana dura sirbiteef yaa Waaqayyo osoo hin beekinanan si arge dhiifama naaf godhi jedhiitii Waaqayyoon kadhadhu. Sababbiin isaa immoo osoo hin beeku waa sirbiteef iyyuu Waaqayyo siif hin dhiisaa. Kanaaf iyyuu gara kiristaanummaa keetitti jajjabaadhu. Amma Yesuus deebi'ee dhufuttis obsa qabaadhutii Kiristoos duukaa bu'i. Yesuus Kiristoos deebi'ee hin dhufa. Ishi lammaffaa hin sirbu dhugaa Waaqayyo. Hin sirbu lammaffaa. Viidiyoo kana kanan hojjedheef addaggoota warra Waaqayyoon hin sodaanne.
warra afaan guuttatanii sirbuun cubbuu miti jedhaniifi haasaaniifan viidiyoo kana hojjedhe jechuudha. Viidiyoon kun isaaniif barnoota ni taajalee tana namanaa macaafni qulqulluunis jala muree sirbuun cubbuu akka ta'e nutti himaa jechuudha. Mee waan hundumaafiyyuu akaawuntii kiyyaaf warri haaraa taatan mallattoo ida'uu kana tuquudhaan viidiyoon akka kanaa dafee akka isin bira ga'u gochuu dandeessu. Akkasumas warri laayik hin goone laayik godhaan isiniin jedha. Akkasumas viidiyoon kun dhaloota hedduu bira akka ga'u dhaloonni akka irraa barataniif viidiyoo kana yeroo sadi koppii liinkii godhaan isiniin jedha. Akkasumas warri laayik hin goone laayik godhaan isiniin jedha. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti bakka nagaa bakka gaarii naaf oolaa naaf turaa naaf bulaan isiniin jedha. Iyyanamti kanan waaqessu saala faallaamti kana weetu baasu namni faarfatamu